ورا ما توها وجيني ما تسامعك أصلي وجول طاهر قلته قال جامي إنما طاهر قلته أستاذ طاهر قلته يقارتني ليه أستاذ أستاذ أبابو يرجع يقبضني أباويان أستاذ طاهر قلته قال جا وري سوداتني أدري رفاجر دارو متا ولي بوريتني سوداتنا فيديو بندا ومارا كوكا قبلو بورو دونين باتو نمني كرادو قادر رتدو شهيد لك جنة هذه سوداتنا جرا السلام عليكم داني كم دكتوري أجيب داجرا نمني كرا جنة كرادو قادر رتدو شهيد ده والله سوداتنا أتفرو برما نعرف سو متيون أجيب تان كجنة هذه شهيد ده دكتور كم يعني أمبر وان دعاي وصلتاني وان إجاكي أرجورات تدوبتا أكما فيت يوتا تنار كامبا كانيجا مسمامات بيچانو يالله وچانس أما وان كنارتي كانيجا مسمامات بيچانو چانسني سكابدن وريكورة تبي أبدين فانتله متارا غونغان كانيجا كتسماما يو برباشته أنا كموچا دبي كانيجا داتنيتي هسه به 4G دينا تركني جري أمة تلي سورندا تسماما يچوري موتو وين هايراتي يچوميتي إن بربادو واتا كسرلا تعرفنا فنا دكتور وفي كيسان قفا سواجر تاني هاي قالتوا مع دكتوري ما ليني ما سلا ميكا يتندي فموجي نرافد ما ليني أبدي رجعتي غرغار فاس بانكي ذات رسينه إيجا غرغار في إيجا لباتي سدان كنا لمان كنا سينه وليجلا مليون كرجاب كوما إبلما كوما ترباتا بيجاب إبا أفوري سجالي سانتي بترباتا بيسجل arra marre bukki alsure matamba fada kada afar mallaga kana amma nutila amma dagenye jacca kan sirra dagenye mallai ne konu sila malle guddada an kanni no gurame jira an kana jabini itina teshani yaji samallai kichi foki lama umanani jara ana ma islamin ajala hatu ranjatu tun doctor nu fichi sisi balla an kana galchitani ummata kana galatoma namni jenjurumi tokkofa lama famu tokkofa san namni bar an kana arkanne nu galatoma nurra hanqataatti nu idaalle ni jirti beete gargaarsa keessa tokkofa sunin jirtu yote lama famu wanti kuni ragaa qabatama itti amanteetuma fidde namni walin guureo maali fi dhufne maal ibsa hin kannini فإن شكرتم لأزيدنكم إجرابر أحمد برزيدا ولطا فإن كفرتم إن عذابي لشديد وأن حديثا كان نتي ما تريد ما نقول تفتنا أنت إذن دعوان كذا نتي امتن ما شاء الله إذن نقوماتنا ما قال تفتنا إذن ما قال تفتنا ورشا كذا كفتني أذرا 6 مليون سبسبه thank you يجون إنجرو gargaarsa keessatti jiru agamma ummata guurame mbe hay awo asli adi khalegi zeni fi ani bawo gurba kana ha gargaaro tiktok irratti livi wali qabamne gizen jo video sanunda agarte ma afan qabatte ustare kol febar ma kol vitmara injere wallahi bazar illegal chadi hama jallan ki ja bazar illegal cha ustaz tahir ka ta gasti kese jira yechu jira mo ta bai gada wa ustaz tahir galato kan amala أبازر اللي قلت أبازر أستاذ أبازر يكون أنا ما جالك مرتي أستاذون كنا إجارة نهبسا أستاذ أبازر رجال ميت nama kudanggo di dokter nama kudanggo di galci Ali fa ni jalabwa nama kudanggo di garudura mal butare o mubarak fa dodate wonno jufatte asli cara magi dar ka fudate tokkofa tasgabayati wani beku qabdan asli Ethiopia da ke statementin basne statementin achi dufe wani nama arsa duga dubbachu fi statementi amba da kana shakki ga da bida na shakkin ka bu koyi wan na tachis hada kiya na fitachis heddu nama arsa warri sheekonni teenna laalladhaa dubbii kana garuu isinillee ni laallatu dhaytanii akka wanti isaa cheekin goone nama saalfachiisa wanni ni qulqullaa yoo
dinne. Mubarak video sirata mo ambassador di wala ni soda. Tetar. Mubarak. Ama galfadda asli kuni ni kawana wari moduma tu rado ka bari ni wari moduma ke zande asli wata kuli gala hadim nu habibi Baba galchi baba. Tanne wal jala bana koya ka jala. dage fata to ko fa Dabare yo kitabu. makiya yani war Hamza gara ke semiti. Hamza gara ke semiti. Hamza na dubatu. Inna kama sakale ken. Doktor. Hamza dubat sana bodde ulwasi. Aha baba ni sajiruda. Di fama gudda baba Ustaz Ali. Yo dukuman million ni kuda ja. Gurame. Dabala mu barbachise. Rakon kabu. Kuda ja gurame ranu ne jedanu. Ittigalla. Ina rafamne jara ken di fama nu gulati. Komenti ratti mullut ko te jolle. Mullut. Ana fani wana bafti hote. Yo Mubarak dhage Bingura ke sisa mala madulu otis mala darisara tawasabibi. itti siiga humni kudha jahan kun yoo hin jiraanne hundi keessan warri asirra jirtan kuma kudha jahan san ittuma guuttan jechuu yoo kumni kudha jahan sun baankii irra hin jiraatin akkasi. Aboyo birin kun miliyeena kurajan ta'in namni tokko nan gargaarina an akka leekiyya gurgurate addisu raggaasaa yaachisa rabbi shahaadaa na haa balleessu. Kakadheen itti maara. Ana amma koo gaafii takkaan qabaa sirriitti. Dhaggeeffata. Laa dura waa irratti walii galu. Waa irratti walii galu. Yoo akkaawuntii addisu maqaan isaa abdii raggaasa irratti erga gargaarsi eegale miliyeenni 16 kun hin galin rabbi shahaadaa naa hongesu wallahi rabbi muslimummaa irraa naa baasu an akka leetii gurgurateetiin hin gargaara namni tokko birita kan gargaarina. Nam tokko garuu ragaa qabatamaa barbaanna isteetimentiidhaan baankii Itoophiyaa daldala Itoophiyaa irraa argadhe kan mucaa obboleessarra guurame malee ka Ameerikaa kana istaazeenu ka garee shahaadaa kana ka hiriyaa kennaa kana abbaa manno doolaara abu mu'aazin faa bira jiru malee ka obboleessa bira jiru malee baankii isaa qofarra erga inni zayitin irra naqeas miliyeenni 16 kumni 200 kumni 76 409 saantimni 79 yoo akkaawuntaan seenin anatu kaleetii yabaasee yaalchisu gargaarsa tokko isinirraa Amma fakkeenyaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu soddaan illee martuu nagaa jirtanii jamaa. nagaa alhamdulillah. Maali abbaa biyyaa maaltu jira? Ambar baay'een nu argeetu maaltu adda jira jedhee seeneen. warra garee shahaadatii wal qabne yoo ta'u nama warra biyya chuttiira aliifa. Doktar irratti Bilaal himee abdii raggaasaa jama abdisuu raggaasaa jaboota abbaa qabeenyaa wayiin ta'in reefu maqaa akkas jettee yaamte. Ustaazi ka wannoo kana galcha eenyuun buusee galcha abdii eebbisaatti deebisaa qoy ka garee shahaadaa abbabaa darbaa isin arge garee shahaadaa ustaaz awwal immoo ustaazi farahaan abbabaa darbaa billa aleikum yoo keessaa qabaattan. Eeywa. asli yoo dandeesse abaasariin illee galchi yoo si mijatee Koree maqaa waamiyaati. ustaaz taayir Wani koree itti wajjin gargaarsa dhufee dhufa. Ustaaz Qaasim haa ta'u, Ustaaz Awwal Qaasim haa ta'u. Doktor Asli, assalamu alaikum. sayya Waalaikum salaam. Bakka kiyya namoota yeroo galchii nan bu'aa rakkoon qabu inshallah. Bakka kiyya Ustaaz seenaa kan isin erge Ustaaz Awwal immoo Ustaaz Quraani kan ana jedhu erga- qabu erga qabu. Ana ergaa fedhii sadde asli addi madraki hoggane. Barakallahu fiikum. Hayyakumullah. Ijoolleen tun Maali illee baay'ee qabdi. reegalee olaa seenanii garee shahaadaa jidduu waan dhalatee silaan nageennee mee ammaa yoo itti deemtan irra barraayee. Koppiliingi goraa membarii ta'a. baaba adeemsa waan naa sirreessuu qabdan jedha kana waa itti na himtani Maali itti himtuudha? Abaadanii fi laa. Qoy. Ustaaz Aliin gaaree wannoo miseensa wannoodha koreedha. Wannoo. Eidar. yaa abaasariillee jira abaasariillee quba qabaa
Ustaz Farhan اللي قلت galcha ammoo baba Ani gadi bu'ee jala harkisa ol galaa bar gizee baay'ee harkisa. Ayyee Ustaz Farhaan dhugachi. Ayyee reedi jala bu'ita qotaadha. Ustaz Farhaani. غري شهادة قدس baba dhageessanii لا غري شهادة قدس جناب قالش baba shari'aad witirra jirtan. Am dhagaa abeet naam haydar. Dhimmi kun dhimma garee shahaadaati wal qabatu yookaan sheekotidha wal qabatu miti isuma kan hawaasattillee aslittillee nuyi himaa. Dhimmi kun dhimma namni dhuunfaa dhibamee jennaan namuutu waan danda'u godhe kun akkanatti yoon surroofne maqaa kanaan sheekotiin akka tuqamtullee hin barbaadu akka mataa kiyyaattan. Garee shahaadaatiin illee waliin qabatu parsanaalii waan ta'edha kun. Kana na sirreessaa. Okay. Umar akkon qabu. Fedhu garee shahaadaatti waliin qabatin. Fedhu baabaa shari'aadii waliin qabatin. Fedhu siinuu waliin qabatin. Fedhu obboleessaatinuu waliin qabatin. Amma mucaan maal jedhaara? Maal jedhaara mucaan? Aqawwaxaara Facebook kanarratti. Tokkoffaa nuti akka uummata islaamatitti an akka wallaala kiyyaa tokkotti galte tokko wal sattaruu uf sattaruu danda'uu qabu. Akkaataan galteen sun itti galte waan miidiyaa irraa hafarsanii miti. Isinirra beekee fi miti ija keessa irraa na hambisa. Namni kun jihaada irratti hin madoofne. Lola biyyaati irratti hin madoofne. Haadhaa faamilii lola mana keessatti. Diinni waan biraatitti hiikkata jennee nuti usaa turre. Anamma dubbii Heydar kuni umraa haa deemuu reefillee waan inni asin jirreef daffareettini waan biraa jiree umraa haa deemuu baarakallahu fiikum ziyaaraa haa deemuun beekuu su'uudii kana taa'ee viidiyoo hojjete. Heydari kiyya reefsi zollame dhiifama yoo ijaazaa bu'ellee jedhe dhiifama bo waan amma jedhuratti hin dubbaata afoo hin adillahi muslima kun muslim jettanii sinuu umraa deeme natti fakkaata su'uudii kana viidiyoo waraabe. Hawaasni kiyya muslimaa sa'aa 24 keessatti birrii miliyoona 7 haa ta'u 8 haa ta'u obboleessa keenya abdii raggaasatti guurtanii ulfaadha galatooma ammallee gargaarsa keessa nu feesisaa jedhe. Tolee jennee shergoone yeroo jalqabaatiif kun har'a fool adii natti ergate dubbiin galtee dhufnaan ijoolleen teenaan fooloo natti ergattu. Ana akkamiin liqinna ilaaltu ijoolleen teena tarsisa xiqqoo 200 ol fooloo qabdi jechuudha. Faaxima naa madamii gadi malee. Amma kun amma aksetti wal goone naaf inni waliin feenu yaada kenna gargara. Tolee jedhee sheer godhee dhageeffanna. Yoo xiqqoo turu viidiyoon sun hin ka'e guyyaa lammataa maaltu ta'e barbiriin hankalas isiniin jedhe waadadha malee ooma takkaayyuu hin galle jedhe Heydar. Amma gaafiin an qabu Heydar irra. Tokkoffaa maaliif birrii miliyoona 8 nu ga'e galatoomaa jettee kaaftee waadadha jette. Lama birriin guurame meeqa isin hanqata. Kanuma qofa deebise Heydar sirraa ka qabu. Yalla Heydar. Ani dhugaa dubbachuudhaaf jalqaba gaafa biyya Sacuudii deemu naannoo miliyoona 5 fi cinaa miliyoona 6 dhiyaatu akkaawuntii irra galee ture. Maaliif jennaan abdiin harkaan bilbila tuquu hin danda'u. Abdiin uf hin beeku kutaa ICU ture waan ta'eef bilbilli isaa haga gaafa umraa deemuutti ana bira ture. Bilbilli abdii raggaataadha. So mallaqa seenuu fi hin seenne tokko tokkoon argaa ture meeseejiin gubbarraan gaseena waan ta'eef. Membariitaa uummata jihaada jirraarraa kun jihaada waa'ee amantiitti wal qabata waan ta'eef qabsoorra hin jirru. Membariitaa yaadaan binti Faate binti Islaam. Achi dura achi osoo waan kanan obse hin ibsine dura amma wanni obboleewwan kiyya naa hubachuu qaban ana asliidhaan waliin galluun illee irra deddeebi'ee himuu jira. Yaa jamaa waliin gallu nan fedhu san fedhu guyyaa meeqa mana isaa ergadhe nan galchuu gastiiyyuu. Maybe amma waan kana waan asli wajjin godhe fa'aatini fakkaatu danda'a. Warabbal Ka'aba an kana itti Wallahi na fayyadattinaadha wallahi waliin fedhu. Wabillahi alkarim. Kaleessa mana abaazarittiin asliidhaan qeeqaa ture asli kun abaazat asirraa dubbatu. An asliidhaan namni miidiyaa kana gubbattan hin deeggarre tokkoffaan asliidha. Jalqabarraa kaasee takkaa waa'ee kee dubbateen beeku waa'ee isa dubbatillee hin beeku. Lakkii yoo itti namoo sani dubbii biraa fi barbaadden achi qabadhaa barbaadden amana. Kanaafi ani gaafa biyyarraa deemu miilina jaaf walakkaa naannoo miilina jahaa dhihaatu
akkaawuntii gubbatti laalee biraa deeme gaafa achi gahu guyyaa muraasa booda abdiin Geetaachoo Jimmarraa dhufee hoteelli qabamee fi magaalaa Finfinneetti mallaqni guuramee bule halkan tokko. Guyyaa tokko moo lama walakkaa oolamee ammallee Maaster Sharafuddin mallaqa guuraa buleen. Ani akka hubannoo kiyyaatti deddeebi'ee keessaanii mallaqni kun mallaqa hawaasaati. Hawaasa kana silaa beeksisaa deemnee osoo galateeffachaa deemnee hoo osoo hammana nu hafee hoo jennee hawaasa keezii kana hawaasatti himaa osoo deemnee maal fakkaata yaada jedhu irra deddeebi'ee ibsaa ture. Xiqqoo fudhataman arganne yaadichiyyaa. Akkaawuntii kana jalqaba namni gadi hin bee namni viidiyoo kana waraabaa turee fi namni waa'ee gargaarsaa kana adda durummaadhaan hoogganaa ture ana waan ta'eef dirqama hawaasni kiyya kun galatoomuu qaba waan jedhuun mallaqa miiliyoona 5 walakkaa dhihaatu miiliyoona 6 dhihaatu dhiisee deemee fi abdii Geetaachoo faa halkan tokko hin beektani. Abdiin Geetaachoodhaan nama humna qabu yoo gadi bee halkan tokko miiliyoona 5 guuruu danda'a. Bakka miiliyoona tokko yoo guure Maaster Sharafuddin illee miiliyoona takka yoo guure walumattuu miiliyoona takka yoo ta'e miiliyoona walumaa galatti miiliyoona 7-8 ta'a yaada jedhuun viidiyoo waraabee hawaasni keenya haa galatoomuu jedhe. Natti bilbilamee mallaqni ati jettu kun akkaawuntii gubbaa hin jiru hin dogongorte sitti fakkaate afaantu na alba'ee natti fakkaate natti fakkeessan jedhii viidiyoo waraabnaan jennaan marhaabaa jedhettini ka'ee viidiyoo waraabee jechuudha. Hin dogoggoree natti fakkaate natti fakkeessanii mallaqni sun akkaawuntii irra hin galle dhiifama naa godhaa yaa uummata kiyyaa ani isin jecha qabsaa'aa ture waggaa kana hunda. Dhiifamaa jedhee viidiyoo lammaffaadhaa waraabee faayila cufee galee erga gaafsaniitti an dhimma kana keessa hin beekon. Namni seente naanaa jedhu asaaba'u. Achumatti dhisi biraa galee wanni anaa wal qabatu kana waan hanqate waan galee waan hafe hunda kan beeku akkaawuntii dhuma saniin gubbatti waan kana ammallee baasuu barbaannaan boru koreen godhamee namni sadii baanki isteetimentiin gadi bee herreegni godhamee anam akka mataa kiyyaatti akka seera Itoophiyaatti isteetimentiin nama tokko abbaa malee namni dura baasuu hin danda'u. Baanki isteetimentiin ka amma asli as gubbaan deemu kana ani ittiin amanu hin fudhadhus. Kan fudhadhu yoo Abdii Raggaasaatii fi manguddoon namni 2 godhamee baankii ergamee isteetimentiin baankiidhaa herreegni dirqama amma jiraachuu illee qabu mallaqni baalaansiin amma dirqama jiraachuu illee qabuun waan bahee jira waan galee jira guyyaa mallaqni kun itti eegalame jira hanga guyyaa har'aatti herreegni dalagamee mallaqa meeqatu seenee mallaqa Teekotatti tarraa carraa hundi keessanuu kenna dhaagasitti maataa keessatti dhabanna. Warra asirra jirtan namni 16 jirtan kunii fi olamaa hundi kennallee gaafa inni dhukkubsatee galtee itti galte ati viidiyoo hojjette san irraa kaase haga dheengaddaa tanaatti ani gaaf kam waan kana godhe beeytanii ummanni kenna buqqa'ee gargaarsa jennaani inni suuraa fidee maxxanse badaa mucaa kana gargaaramoo ummata kana gargaara jedhee confuse ta'e. Ummata gargaaruuf akkaawuntii eeyyama qabu baasisiisu tadaradarurra jira mangistii wajjin. Isin yaadachiisuudhumaa fi mangistiin Itoophiyaa anaan wajji soddaadha. Hangizee hojjetaa biiroo kamuu dhaqu soddaa bichuutii jedhee itti dawwalaata. Obboleettii isaatu yaadditii yaani kaadireen hundisi fishfi jiraatu waan jisun gooti. Kazaan mee waa konfiis ta'e akkaawuntii kana laalaalii jedhee itti ergata. Itoophiyaa Nigdi Baankii manaajaratti. Birrii miliyoona 16 fi 2,276 birrii 409 fi saantimii 79 seenee baatii sadan arfan kanaan jedhe. Piriinti godhiinaa ergii jedhan obboleessa kiyya galatoome biyya waliin qabna. Mootummaan isin bulchaa jirullee soddaadha. Sumaanuyyuu. Tole jedhee waa'ee akkaawuntii eeyyama qabu minaaminii karara na buusee akkaataa itti eeyyamamu minaamin adda baane. Dokumentii godhee kaayataa jiru anumaa akka isinuu sadaqaa ilmoo sadaqaa ittan sadaqaa mubaaraka hojii fudhannataa jiru gowwa. Goonni keenya akkas zayitiin itti naqee asirraa sadaqaa funaan ta'a addisuu abdii gargaarsisii. Inaan jedhan arrabsan. Jara keenya nan arrabsinaa birriin guddaa guuramee shilingii guuradhaa achi miliyoona jira jennaan didan.
Video waraabare erga ni abdiin agarumaan dhufe. Aboot miliyoona 5 gale 4 barbaadaa naan jedhe. Kaleessa mana baabatitti 4 gale 5 barbaadaa jedhe. Lafarratti haasawa isaa haasawa wal dhabullee viidiyoo 3 qaba. Annama kana jala deeme kokkee nama qabena. Gizee nama wal qabne ila akkaataa nan itti nama mooyu taraa takkaan ol ka'ee sin qabadhuan. Anamma abdii Itoophiyaan guutuu yoo irra gorte yoo bakka araadaa ta'e akka heeydar hin jiran kana viidiyoo biraa hojjedhu jedhanii faaxee kan isin